Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoodaaf jaalatamtoonni hordoftoonni Oromoo ta'e tutorial. Alhamdulillah ani naga kooti nageenyi kiyya kan jaalallah kan kabajaadhaa bakka jirtan maras naga. Daawwattoota kiyya imoon waan haarawa ajaa'ibaa fidee jira waan haarawa imoo fidisanii isin barsiisa. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawa taatan baga nagaan nuuf ta'echaa chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatanaadha. Yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoon notification sana kilik itti godhaadha. Achi booda all ka jettoon rakkaa yaddaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee komentii jalatti nu barreessaadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayya daawwattoota kiyyaa wanta haarawa imoon fide kana imoon keessanillee akka isinii fide jechuudha. Dursa imoo keessan haaromsuu qabdan yookiin update gochuu qabdan jechuudha. Imoo keessan haaromsuudhaaf jechuudha. Pilaastorii keessan irra galtaniituma imoo keessan imoo ittanii barreessanii haaromsan jechuudha. Yoo haaromsuu barbaade jechuudha. Kiyyamani haaromsan jiru waan ta'eef haaromsuun irraa hin eegamu. Asirratti yoo update isinii fide jechuudha. Bakka oopinii kana yoo update isinii fide haaromsuu barbaada haaromsuu qabdan jechuudha. Yoo haaromsan malee wanta haarawamma imoo fide kana isinii fidu jechuudha isinii galee. Egaa yeroo haaromsan jechuudha open irratti kilikni gootanii achi booda as profaayilii keessan irratti kilikni gootu itti aansuudhaan kunoo asirratti wanti haaromni inni fide kunoo asii jechuudha QR koodii fidee jira jechuudha asirratti kilikni gootan haala kanaan QR koodii imoo keessanii isinii baasa jechuudha isinii gale amma kuni faayidaan isaadhaa hoo maali jettanii yoo na gaafattan salphumatti namni tokko yoo lakkoofsa imoo keessanii barbaade jechuudha salphumatti QR koodii kana ergitanii fi salphumatti namni imoo keessan argachuu danda'a jechuudha. Haalli itti ergitaniifis jechuudha yoo barbaadan iskiriinshuutii mukaaftanii erguu dandeessanii yoo barbaadan immoo asirratti daawulood jechuun ni jirti. QR koodii kana qofa akka inni daawulood isiniif godhu daawulood yoo kana kilik gootu achi booda ni ergitaniif jechuudha. Sooshaal miidiyaa gargaraatiin jechuudha bakka namni sun isiniif barreessan yookiin bakka namni sun isin gaafate waatsaappiin haa ta'u wanfiree haa ta'uti ni ergitaniif namni suni achi booda as dhufeetuma jechuudha fakkii iskaanii kanarratti kilik godha achi booda asirratti kilik godha achi booda QR koodii isin ergitaniif sanarratti kilik godha achi booda haala kanaan raayitii sana dhaha achi booda alaatul iskaanii godhaa fi imoo keessan alaatul fidaaf jechuudha lakkoofsuma malee waan tokko malee jechuudha isin galee QR koodii kana qofaa fayyadamuudhaan salphumatti namni imoo keessan argachuu danda'a jechuudha isin galee yaani booda lakkoofsa keessan erguu feesoo hin taane salphumatti nama lakkoofsa imoo keessanis hin gaafate jechuudha QR koodii kan ergitaniif namni salphumaan sin argachuu danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan wanti haarawa imoon fide keessa jechuudha. Baakgiraawundii amma kunoo yeroo namaaf walii barreessan jechuudha. Baakgiraawundii isaadhaa kana yoo barbaadan baakgiraawundii barbaadanitti jijjiiruu dandeessan jechuudha. San jijjiiruudhaafis tuqaa asitiin kanarratti kilikni gootu. Achi booda wallpaper kanarratti kilikni gootu. Achi booda baakgiraawundii gargara taasisa jira jechuudha. Kana keessaa kan jaalattan kan isinitti tole jechuudha. Filattanii irra kaa'achuu dandeessan jechuudha. Yoo barbaadan as keessaa galtanii jechuudha. Yoo barbaadan as keessaa galtanii baakgiraawundii isinitti tole jechuudha. Filachuu dandeessan. Yoo barbaadan immoo baakgiraawundii galarii keessan keessaa qabdan baakgiraawundii isinitti bareedu tokko fakkii filaasii irratti fudhatanii galarii keessan keessaa filattanii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Keessaa kan isinitti tole hoggaa jaalatanii jechuudha. Asirratti fakkii raayitiin jirti irratti kilikni gootu. Achi booda set for everyone fayyadu jira. Gama lacheetuun akka ta'u jechuudha. Kunoo haala kanaan baakgiraawundii duuba chaatii keessanidha jijjiirtanii jirtanii jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa waan baay'ee tokko namatti toludha jechuudha. Isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe gootanii maatii keenya tuuntu gatanaadha. Akkasumas viidiyoo kana namni baay'een argee kan raafaa deemu laayik sheer waliif godhaadha barumsa birootiin walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.